Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraas walitti deebineerraa hanga xumuraatti nu duukaa tura. Addunyaa amma keessa jirru kana keessatti silaa wanti nuti dhageenyu kan gurra namaa dhukkubsaniif kan nama ajaa'ibsiisan waan baay'eetu jira. Isaan keessaa an bareedaa yookaan bareedduu miti jechuun namoonni qaama isaaniitti akkamitti akka taphatan guyyaa har'aa waliin ilaalla. Kan nama ajaa'ibu baay'een isaanii namarra darbuudhaan bineensa ta'uu kan filataniif waan godhan dhabuudhaan kan ofitti taphatan ta'uusaadha. Kan taa'ee dadhabe dhangalaasee funaana akkuma jedhan jechuudha. Isinoo guyyaa guyyaan fuullaaf qaama keessan irratti maal godhachaa ooltu? Waa'ee namoota armaan gadii kana ilaaluuf ga'een keessan subscribe, like, share gochuu amma dhumaatti na waliin tura. Sadaffaa Deenis Abner yookaan Kaatmaan jedhamuun kan beekamudha. Tarii baay'een keessan maal kun nama naan jechuu dandeessu. Deebiin koos eeyyee nama ture utoo akka irraa kana hin ta'in dura kan jedhudha. Seenaan isaa akkas ture. Namni kun kan dhalate bara 1958 biyya Ameerikaa kutaa Michigaan keessatti ture. Namni kun maallaqa hedduu baasuudhaan qaama isaa gara qeerransaatti jijjiiruu yaale. Kana gochuusaan maqaa ittiin beekamu caalaa Kaatmaan jechuun beekame. Namni kun akkuma argitan doolaara kuma hedduu baasuun namummaarraa gara bineensummaatti of jijjiiruu yaale. Hidhii isaa fuulduraa ni baqassee, ilkaan isaa ilkaan saree wantoota fakkaataniin bakka buusee, ija isaa qaama isaa hundumaa taatoo yookaan tumaa adda addaadhaan jijjiiree gara qeerransaatti jijjiiramuu yaale. Namummaan isa jibbisiisee jechuudha salphaadhumatti. Kana qofaa miti, funyaansaa jalatti rifeensa adurree kan fakkaatuuf akkasumas fuula isaarra tumachuudhaan qeerransa ta'uuf yaaliin hin goone hin jiru. Utuu akka kana gara qeerransummaatti hin deebiin dura namni kun humna galaanaa Ameerikaa ta'uudhaan Ameerikaa waggaa hedduudhaaf tajaajilaa tureera. Kaatmaan yookaan Deenis Abner kun dhumarratti garuu wanta namni hundumtuu hin eenne ta'e. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 5 bara 2012 mana isaa keessatti of ajjeesee argame. Deenis maallaqa hedduu baasuudhaan akka qeerransaa sirrii ta'uu dadhabuunsaa kan yeroo baay'ee isa aarsaa ture yeroo ta'u, sababiin of ajjeesuusaas kana jedhamee shakkama. Deenis pilaastik sarjarii kana godhachuudhaaf doolaara Ameerikaa 200,000 kan fixe yeroo ta'u, dhumni isaa garuu akka yaadamee fi akka inni karoorsetu hin ta'in of ajjeesuudhaan xumurame. Ajaa'iba! Namni qeerransa fakkaadhee hafe jedhee of ajjeesa? An akkas jedhe. Lammaffaarra kan jiru immoo Eric kan jedhamudha. Namni kun bara 1972 kan dhalate yeroo ta'u, akkuma suuraa isaa duriirraa argitan nama baay'ee miidhagaa ture. Eric miidhaginni Waaqayyo naaf laate gahaa miti jechuun sa'aatii 700 oliif kan ture taatoo yookaan tumaa ofirratti hojjechiisee akkuma argitan kana bineensa hin beekamne fakkaateera. Kan isa kanaa immoo dinqiidha. Arraba isaa bakka lamatti baasee nyaara isaa irratti gaanfa xixiqqoo wanta fakkaattu 5 hojjechiisee ilkaan isaas akka ilkaan sareetti qaqqaratee keewwatee, kana qofaan hin dhaabne gurra isaas baqassee akka simbira barrisuuf jettuu godhatee lafa kaa'e. Kanaanis galmee dinqisiisoo irratti galmaa'eera. Silaa addunyaan wantoota nama hin dinqisiisne akka waan dinqisiisaatti fudhattee galmeessuudhaan tokkoffaa sababa taateef namoota akkasii bira geessee miidiyaa fi addunyaa irratti akka isaan beekaman gochuun ishee fala. Namni kun utuu taatee kanatti hin galin dura yookaan utuu bineensummaatti hin deebiin dura Yuunivarsiitii Albeener jedhamu irraa PhD digirii nama fudhateef
Niw Yoorkitti kan argamu Hardwill College kan jedhamu irraas filosoofiidhaan digirii jalqabaa kan qabu ture. Haa ta'uyyuu malee Eriik dhumarratti akkasin argitan kana taa'ee lafa taa'e safuudha. Barumsa barateenis ta'e beekumsa qabuun fuula namaatu dhaabbate nama meeqatu dhaabbatee ilaala jettanii yaaddu? Deebisaa isiniifan dhiisa. Tokkoffaarra kan jirtu Maariyaa Joos kan jedhamtudha. Maariyaan nama waggaa 38 yeroo taatu utoo akkasin ta'in dura nama baay'ee jaallatamtuuf beekamtu turte. Maariyaan ijoollee 4 kan qabdu nama turteef shamarree baay'ee bareedduu kan jedhamtu naannoo isheetti kan beekamtu turte. Amma garuu waan hunduu hafee ishee waliin dhaabbatanii haasa'u miti fagoottuu arginaan namni baqachuutti ka'e. Sababiin isaa ishee argee naasuudhaan riba malee buluu waan hin barbaanneef natti fakkaata. Akkuma isin ilaaltan nama jechuurra bineensa jechuun waan salphatu natti fakkaata. As biyya keenya utuu ta'e barsiistuu mana barumsaa utuu isheen taate namni mana barumsaatti ijoollee isaa waan ergu natti hin fakkaatu. Sababiin isaa ijoolleen isaanii galanii akka isaan riba malee bulan maatii waan hin barbaanneef. Gara isheettinis hin deebisa. Maariyaan maatiin ishee amantaa isaaniitti baay'ee cimoo warra jedhaman turan. Maariyaan akkas jetti. Waaqayyo ammayyuu na duukaa jira. Inni akka namaa waan bakkeen mul'atu ilaalee fagootti narraa hin goru. Ani wanta natti fakkaate godhee of bareecheera jechuun Maariyaan bineensummaa fakkaachuu ishee kanarratti yaada laattee turte. Waaqayyo garuu isa isheen jette kana jedhaa laataan gaaffii koodha. Sababiin isaa an namatti murteessuu waan hin dandeenyeef. Salphaadhumatti keessaanis alaanis mataa ishee baqassanii waan akka gaanfaa galchuu fi dabalatee Maariyaan waan isheen hin goone hin jiru. Kan isin ajaa'ibu baasii isheen kanaaf baaste doolaara Ameerikaa 800 yeroo ta'u mee biyya keenyatti immoo meeqa ta'a jedhee gaafan jijjiiruu gara qarshii miliyoonii 41tti kan siqudha. Ilaala. Wanta nyaatamneef, wanta dhugamneef, wanta uffatamneef, wanta keessan jiraatamneef maallaqa miliyoonii 41. As biyya keenya utuu ta'e piroojeektii guddaa bishaanii yookaan mana barumsaa yookaan hospitaala guddaa tokko ijaara. Maal goona eegaa? Bakka Maariyaatti arginu hin qabnu malee itti himna turre jechuudha. Salphaadhumatti Ameerikaa keessatti qofaatti waggaatti pilaastik sarjariidhaaf baasiin ba'u waan isin ajaa'ibu doolaara biliyoonii 16. Baay'een isaanii rakkoo fayyaa kan qabaniif jecha qofaa utuu hin taane akka Maariyaa fi kanneen biroo namummaarraa gara bineensummaatti deebi'uudhaaf kan godhatanidha. Nutoo biyya keenyatti maal gochaa jirra? Fuula mataa qaama keenyatti waan akkamii ofitti laaqaa oolla yookaan dibaa oolla? Deebisaa isiniifan dhiisa. Galatoomaa.